Ani silaa namicha jaldeessa bosonaa badee magaalaa dhufe sanii deebisallee kan nuun barbaadu garuu dhimma keezii seeraa wal qabatu miidiyaa hawaasa irratti fidee irraa haasoo isaatiif yookaan immoo waan hin jirreen maqaballeessi godhuu isaatiin seeraan akka gaafatamu hin barreenne. Seerri garuu maal ja'a? Ija seeraatiin wanta akkasii akkamitti ilaalamaa? San waliin ilaalla. Anatu seeraan gaafatamaa fi isatu seeraan gaafatamaa kan waliin ilaallu ta'a. Responsibility qabudha. Islaamni kamiyyuu itti gaafatamummaa qaba. Kan keessan immoo haa caalu itti gaafatamummaan. Sababaan beekumsa ilmii diinii islaamaatu isin keessa jira. Kanaaf akka islaamaatti anaaf lamaan keessan obboleewwani. Obboleessa keenya murtii guutoo kana caalaa anaan kan na fayyadu kan inni irraa baradhu Sheekaa Roobeedha. Viidiyoolee kan inni daawwadhu kan Sheekaa Roobeedha. Murtii guutoon hordofani waan irraa baradhu qabu waan ta'eef. Asaa deebi'u Sheekaa Roobee viidiyoolee irratti waraabdee mana obboleessa keenya Ahmad mucaa biyya faranjii jiru tokko mana isaatti illee irraa dubbatteetta waa'ee murtii guutoo. Waan inni haqa namaa fudhatee haqa namaa sana Commercial Bank of Ethiopia akkaawuntii sun irratti cufamee wantoota kanallee haasofteetta. Haqni sun illee irratti qabamuusaa ragaan kunoo kana jetteetta. Hayyee isa sana namni kun haqa nama kanaa dideennaan haqa namicha kanaa baasuuf jette gootee haa jennu. Iccitii inni dhoksee hojjete viidiyoon kee na bira jira. Viidiyoo kee kanan fuudhee gadi baasa yoo ati didde. Haati manaa kee Sudaanii jirti. Wal dhabdanii haadha ijoollee lama akkasitti waa baay'eedha kan taasisu. Isa haqa namaa baasuu baasi rakkoon qabu. Isuma haqa namaa kana murtii guutoo annama sheekaati. Akkasumallee annama miidiyaati. Miidiyaa kanarratti odeensii qaba. Hordoftoota qaba. Namoota na dhaga'aniin qaba. Qawlii Rabbiif qawlii Rasuulaallee harkaa qaba. Obboleessa kiyya waan ati goote kun sirrii miti. Haqa nama kanaa deebisiif. Yoo mootummaan waan kana irraa fuudhuu dadhabe ammallee akkaawuntiin isaayyuu tuwatame birriin ammi deebuyyuu deebi'e qarshiin. Iduma qarshiin kun hin deebine ta'e qaamni seeraallee waan kana hordofaan jiru ta'e qaamni seeraallee waan kana kontirool hin goone ta'e maaliif hin gaafattu? Dura gaafattee waan kana kenniif. Ati nama akkasiidha. Waan namni kun jedhu sobamoo dhugaadha jettee maaliif hin gaafanne? Okay, hin gaafadhu. Gaafattee tayyuu ta'uu danda'a. Garuu iccitii inni ofii isaatiin dhoksee godhe yoo akkumatti jettu kana waan kana godheera ta'e waanuma tamma jettu kana Sheekaa Roobee waan itti jettu kana godheera ta'e viidiyoo qullaa isaati jettu kana viidiyoo qullaa isaa ati jettu kana yoo godheera ta'e akkamitti ati mee jechuun nama dura dhaabbatu taate akkamitti waan kanan fuudhee gadi ba'aa waan kanan as baasaa jetta. Sirraa miti anarraa ammalaa wanti gadi bu'aa kun akkamitti waan gadi bu'aa kana haasota. A'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Kuni nama daawaa godhurraa barbaachisaa. Namni kun diinii islaamaatti aduwwoome miti. Of miidhe. Yooma waan kana godhe iyyuu ofidha kan inni miidhe. Dhokatee godhe waan kana. Nama viidiyoo kana waraabe maaliif akkas goota? Maaliif dhokattee waan kana waraabda? Obboleessa keedha hin sattarutu. Nama laa ilaaha illallah qabudha.
nama rabbummaa rabbii amanee nabiyyummaa nabi Muhammad dhugoomsee rabbii tokko malee kan gabbaramaan hin jiru nabi Muhammad ergamaa rabbiidha jedhudha miti. Akkamitti eebii isaa jala deemtati? Kana jechuun namoonni viidiyoo namaa qabdan kottaati ittiin namas faraarra'a. Hin danda'amaa iciitii namaa funaanuun, hin danda'amaa iciitii namaa gadi baasuun jechuudha bar kun. Maal taate Sheekaa Roobee? An akka kootti yaanni kun akkuma kamittuu hin deggiramu. Erga sheekiin boo'ee jannataa nagaatti jedhe jedhan namichi. Erga sin akkas taatanii erga Sheekaa Roobee akkas ta'e inni kaanoo maal haa ta'u? Subhaanaka yaa Rabbi. Murtii guutuun ilma namaadha dogongore. Dogongore carraa ta'u hubatanii gama Rabbii deebi'uu argateera. Obboleessa keenya murtii guutuu waan Sheekaa Roobee jedhu kana gooteetta taanaan Rabbiin guyyaa har'aatiin si ga'u alhamdulillah jedhee. Gara Rabbii kee gara gooftaa guddaa sanaa deebi. Tawbadhu. Kan toobaa keessirraa qeebalu Rabbi. Kan jahannamii si geessu Rabbi. Kan jannata si geessu Rabbi. Ati garuu toobaa kee toobaa ishee qulqulluu tawbadhuuti gama Rabbii keetti deebi. Daa'ii jabaa taate yoos deebuu dandeessa. Wagguma 2 waggaa 3 booda nama jabaa taate as ba'uu dandeessa. Namni kun kanana jedhe jettee udduuban deebiin. Namni kun kanana jedhe jettee ganda sheekni kun itti dhalate maatii sheeka kana haadhasaa, haadha manaasaa, obboleessasaa, obboleettiisaa, gosasaa, gandasaa, kutaasaa hin tuqiin habiibi dhiisi. Hin barbaachisu. Obboleessa kiyya murtii guutoo waggaa 2-3 booda ati daa'ii taatee أثبت جتون العلم قبل القول والعمل جدني إمام الشافعي يون دوغون قريتي إمام الشافعي من اتفقاتا بيكمسي اتدلقوا درسا إن شاء الله وقال ما صديق كيست دائي جباتاتي أصنفتا جبات بردوتي قطو أصنوبي وقال ما كانت نما دائي جبا وقال ما سدن كان تودن ليسا akkas jechuu kooti. Asaa deebi'u amma. Ani waan kana waan hin dubbadheef obboleessa keenya kana faarsuuf miti. Sheekaa Roobees xiqqeessuuf miti. Akka amma Sheekaa Roobee deemu kanatti yoo deemame karaa hin taane xariiqa hin taane nama agarsiisuudha mansanni sunnati. Sini galee karaa hin taane hawaasa kana agarsiisanii namni waa beeku tokko karaa hin taane nama qabsiisuu jechuudha. Nuti isa ijoolleen sooshaal miidiyaa kanarraa obboleewwan keenya warri kaan viidiyoo namaa baasan viidiyoo namaa gadi hin baasiina sattaraa wal sattaraa jedhan rasuulli jennee walitti hina. Isin warra dhageenya akka senne Sheekaa Roobee keenya. Isaa waan kun dogongora sirrii miti. Jechuun warri kaan maaliif waan isin gootan kanan godhan sheekolee. Namoonni isin caala beekamtii qaban jiru. Namoonni isin caala dhageettii jabaa qaban. Haasaa isaaniillee isin caalaa namni jaallatu jiru. Maaliif waan kanan godhan isin maaliif waan kana gootu? Waliigala. Ilaa dhaggeeffadhaa. Islaamummaa keessatti nama miti kan hordofamu. Ilal kitaabi wassun